Ayyee saayinsii waliigalaa boqonnaa sadii keessa jirra gaa'ii kutaatti aanuma arras isin qabdee dhiyaadhee hin jira hordofaa sirriitti bakka isin dhibe immoo koomentii irratti nu barreessaa isin hin jenna. Odeeffannoo dabalataatiif ammoo duwwaa 919 duwwaa 787 fi 7 irratti odeeffannoo dabalataatiif yoo waan isin rakkisu jiraate wanti isin adda jira adda isiniif hin bahe yoo jiraate na dubbisuun ni danda'ama. Ayyeegaa asirratti wanni itti isiniif fufee argamee jiru irraa waa'ee bii yookiin alkiinotaati. Akkuma jalqaba dubbachuu turre waa'ee haayidrookaarboonotaa keessatti alkeenii jira, alkiinii jira, alkaayinotaa jira. Garee kana keessa alkiinii bira yoo dhufnu alkiiniin tarree homologaasii isa lammaffaa haayidrookaarboonotaati. Innis formula molecular goroon isaanii CnH2n ti. CnH2n dha. Akka isa kanatti pilaasiin qabu jechuudha inni kuni. Yoo ta'u formulaan isaa kana yoo ta'u N akkuma isa jalqabaa lakkoofsa baay'ina kaarbonii agarsiisa. Garuu immoo wanni adda isa taasisu maali? N takkarraan qabu asitti. N start from what to lakkoofsa lamarraa ka'aa jechuudha. Garuu alkeenii keessatti lakkoofsa takkarraa kaa'anii turre kuni baay'ina kaarbonii lamaa fi lamaa ol irraa uumama jechuudha. Asirraa nama galaa jechuudha. Compoundiin alkiinota baay'ina kaarbonii abba lamaa fi lamaa ol irraa haayidroojinii wajjin wal nyaatiinsi gaggeeffamee compoundiin alkiinotaa uumama waan jiru asirraa hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf N yoo lama ta'e formulaan uumamu maali? We place the number of 2 in place of what? In place of N. Lakkoofsa lama san bakka maali buufna jechuudha. N lama jechuun bakka N lama buusu jechuudha. San booda C2 H2 times 2. Kana booda maal ta'a? C2 H lama baay'isu lama maal ta'a? 2 akkasuma gabbu'eeti lama baay'isu lama meeqa? 4. Akkana jechuudha. Formulaan isaa compoundiin uumamee maal jedhama? Kaarboniin lama kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Yoo inni sadi ta'e kunu asin nu agarsiisee jira. Inni yoo sadi ta'e maal goona bakka CnH2 N jira. N sadi jechuun N is equals to 3 jechuun bakka tana sadi buusee jechuudha. Kaarbonii sadi haayidroojinii lama baay'isu sadii goota kana goota jechuudha. Kana booda kaarbonii sadii haayidroojiniin lama baay'isu sadii meeqa? 6 jechuudha. Compoundiin uumame kana fakkaataa jechuudha. Akkanatti compoundoota uumaman argachuu dandeenya. Asirra dhaabbannee N yoo lama ta'u baay'inni haayidroojinii dachaa lamaatti ta'a. Fakkeenyaaf yeroo N lama haayidroojiniin 4. Yeroo N sadii haayidroojinii meeqa? 6. Kanaaf compoundoota alkiinii keessatti baay'inni N sadii yoo nuun jedhame haayidroojinii meeqa ta'a jechuu asirraa hubanna? 6 jechuudha. Dachaa isaa waan ta'eef. Yoo N 4 jees dachaan 4 meeqa? 8. Haayidroojinii 8 jechuudha. Karaa salphaatiin akkanattis hubachuu ni dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan egaa itti fufnee hojjechuu ni dandeenya. Lakkoofsi atomoota haayidroojinii molekiulii maatii alkiinii tokko keessatti argaman dachaa lakkoofsa atomoota kaarbonii achi keessa jiruuti ta'a. Akkana jechuun gaa akkuma nammaan tana jedhe yoo N fakkeenyaaf jalqaba gizeen dubbadhu N gizee lama maal ta'a jennee kaarbonii lama jechuudha. Kaarbantuu haayidroojinii lama baay'isu lamaati. San booda kaarbonii lama haayidroojinii lama baay'isu lama 4. Akkanatti haayidroojinii lama yoo ta'e kaarboniin lama yoo ta'e haayidroojiniin dachaa isaatti ta'a. Dachaa baay'ina kaarbonii ta'a. Dachaan baay'ina kaarbonii lama waan ta'eef lama dachaan isaa meeqa jechuudha? 4 jechuudha. Akkanatti baay'ina haayidroojiniidhaa beekuu dandeenya jechuudha compoundii alkiinii keessatti. Miseensi alkiinotaa inni jalqabaa fi salphaan itiiniidha jedha. Inni jalqabaa isuma immoo uumni san C2 H meeqa? Akkuma asirratti agartanii jiru kun laal C2 H4 jedhamaa jira. Atomoota kaarbonii lamaa fi atomoota haayidroojinii 4 ol of keessaa qaba jedha. Atomoota kaarbonii lamaa fi haayidroojinii 4 of keessaa qaba. Alkiinotni alkeenota kaarbonii wal fakkaataa qaban irraa haayidroojinii lamaan hir'ata jedha. Fakkeenyaaf asitti yoo kana jedhu alkiinonni CnH2n plus 2 qaba. Alkiinonni wanta alkeenonni jechuudha. Garuu alkiiniin CnH2n dha.
CnH2n. As keessatti garaagarummaan jirtu maali? Lameen tana jechuudha. Kanaaf baay'inni haayidroojinii bakka kana jiru baay'ina haayidroojinii bakka kana jiruutiin meeqaan caala jechuudha? Lamaan caalaa jechuudha. Lamaan caalaa jennee akkasii fudhanna. As lama waan hin jirreef. Fakkeenyaaf mee fakkeenya yoo fudhanne bakka kanatti isaan lameen hin yoo daleenu kaarbanii lamaa jechuudha. Alkeeniidhaaf yoo daleenu CnH2n plus 2 yoo ta'e yoo inni lama ta'e maaltu uumama? Bakka tana lama buufna. C2H2 times 2 plus 2. Kaarbanii meeqa? Lama. Haayidroojinii lama baay'isu lama afurii fi lama meeqa? 6. Asitti kaarbanii lamaa fi haayidroojinii 6tu uumame. Eenyutti? Alkeenii keessatti. Haaya. Mee isa alkiinii ilaalla. Alkiinii C kaarbanii lama goona. Formulaan CnH2n dhagaay yoo inni akkuma jalqabaatti lama ta'e maaltu uumamaadha? Kaarbanii bakka naatana lama buufta. H2 times 2. Amma C2 gabbuusti haayidroojinii biratti lama baay'isu lama meeqa? 4. Amma asitti C gizee kaarbanii lama haayidroojiniin 4 ta'e. Reefu gizee kaarbanii lama asitti haayidroojiniin 6. Garaagarummaan isaa maali? Alkiiniin koompaawundoota alkeenii baay'inni haayidroojinii alkiinii keessa jiru jechuudha. Baay'inni haayidroojinii alkiinii kana keessa jiru baay'ina koompaawundoota alkeenii hojii yoo wal bira qabamu garaagarummaa haayidroojinii lamaatiin irraa gadi ta'a jechuudha. Isa kanaatutu irraa gadi jechuudha. Warra alkiinota kanaatutu baay'inni haayidroojinii irraa gad meeqaan irratee argama? Lamaan gad irratee argama jechuudha. Kan akkanatti hubattanii jechuudha. Itti fufee maal jechuudha jira? Akkuma alkiinotni haayidrookaarboonota tarree homologaazii maatii ni uumuu jedha. Fakkeenya gabatee armaan gadii kana keessatti gabatee armaan gadii formulaa waliigalaa alkiinii fayyadamuun formulaa moolekilii maatii alkiinii lakkoofsa kaarbonii kennamee irratti hundaa'uudhaan mee guuti jedha. Lakkoofsa kaarbonii 2 jedha. Formulaa isaanii barreessina. Mee akkamii guuna? Fakkeenya n 2 yoo ta'e asitti maaltu guutama jidduu kanatti? Akkana jechuun dura formulaa beekuun qabna. CnH2n dha. Bakka tan lama buuse jechuudha. N waan lama nu kenneef. C2H2 times 2 meeqa? 2 times 2 meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. So C2H lama baay'isu lama 4. Kana bakka tana barreessina jechuudha. Maal barreessina bakka kanatti? Asitti wanni nuti barreessinu C2H4 barreessina. Achitti gizee sadii too gizee sadii dachaadha waan ta'eef kaarboniin gizee lama haayidroojiniin dachaan isaa meeqa? Dachaan lama 4 akkas ta'a. Gizee sadii too kaarboniin sadii haayidroojinii dachaan sadii meeqa? 6 bakka tana barreessita. Gizee afuriitis kaarboniin 4 haayidroojiniin dachaan 4 meeqa? 8 salphumatti as kana guutta. Gizee shaniitis kaarboniin 5 haayidroojiniin lama baay'isu 5 meeqa? 10 dachaan 5 10 waan ta'eef kana guunna. Eessatti? Isaasii kanattis. Gizee jaatis akkasuma. Gizee jaatis, gizee torbaatis, gizee saddeetitis. Gizee jaha, gizee kaarboniin jaha, haayidroojiniin 10 meeqa? 12 dachaan isaa waan ta'eef. Gizee naayitroojiniin 7 wanta baay'inni inni daatu kaarboniidhaa 7, kaarbonii 7, haayidroojinii dachaan 7 meeqa? 14. Baay'ee gaariidha. Gizeenii fi 8, kaarboniin 8, haayidroojiniin dachaan 8 meeqa? 16. Bifa salphaateen akkanatti waan isinii kennamu guutuu ni dandeessanii jechuudha. Haaya. Kaatti aanu baay'ina atomoonni kaarbonii fi baay'ina atomii haayidroojinii kan moolekilii tokko isaati wal bira qabuun madaalaa jedha. Baay'inni haayidroojinii fi kaarboniidhaa meeqa? Fakkeenyaaf gizee n 2 kombaawundiin uumame C2H4 ture bareecheetiin barreessa. C2H4 dha ture. C3H6 inni C4 dha. C4H8 dha. C5H10. Mee garaagarummaa kanaa fi kanaa walirraa yoo hir'isnu kaarbonii sadirraa 2 kaarbonii sadirraa 2 kaarbonii takka haayidroojinii 6 irraa 4 haayidroojinii 2. Garaagarummaan
Compound kana keessattis argamu compoundoota garee homologaasii alkiinii keessa jirus kanaaf yoo